Forumiin Konistirakshinii Oromiyaa marsaa lammaffaan gaggeeffame. Forumiin Konistirakshinii Oromiyaa marsaa lammaffaa bakka hooggansi olaanoo fi abbaan dhimmichaa waldaan kontiraaktarootaa argaman Finfinneetti gaggeeffame. Itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawud industiriin konistirakshinii industiriiwwan biroo bu'uura waan ta'eef hidhannoo teekinooloojii fi dorgomummaa cimaa uumuu qaba jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa seektara konistirakshiiniitiif iddoon inni qabu olaanaadha. Iddoon inni qabu olaanaadha jechaan garuu seektarichi hamma barbaadamu hubatameetiin hoogganamaa jira jechaadhaa miti. Seektarri konistirakshinii gama hedduun diinagdee naannootiif diinagdee biyyattiitiif qooda guddaa taphata. Konistirakshinii manufakcharingii fi albuuda guddisuu keessatti shoora olaanaa qaba. Kanaaf dameen kun yeroodhaa gara yerootti hidhannoo teekinooloojii fi dorgomummaa cimaa uumuu qaba jedhanii rakkoo seektaricha keessatti mul'atu furuuf mootummaan ni hojjeta jedhan. Qabeenya uumamaatii fi namtolchee baadiyyaa keessaa qabnu baafnee akka itti gargaaramnu gochuu keessatti damee konistirakshinii wanti gahu hin jiru. Bu'uura misoomaa diriirsuudhaan dameen konistirakshinii riisoorsiiwwan keenya unlock goonee akka garaa keenyaa akka itti gargaaramnu taasisuu keessatti seektara guddaadha waan ta'eef seektarri kun kan inni kallattiidhaan diinagdee keessatti bu'aa buusu caalaa alkallattiidhaan damee gaheen inni diinagdee keessatti taphatu guddaa waan ta'eef seektara xiyyeeffannaa ol'aanaa barbaadu akka ta'e kaasuu barbaada. Daayrektarri olaanaan abbaa taayitaa konistirakshinii Oromiyaa Injiinar Naatinaa'el Geetahuun foorumicha irratti ergaa dabarsaniin industiriin konistirakshinii sochii dinagdee biyyaa keessatti qooda olaanaa kan qabu ta'uu ibsanii bu'aa barbaadamu akka argamuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjanna jedhan. Pirojektoonni baay'inaan yeroo fi qulqullinaan xumuramanii tajaajila hawaasaa keessatti qooda akka fudhataniif yeroodhaa gara yerootti jijjiiramni abdachiisaan galmaa'aa jira jedhan. Industiriin ijaarsaa gumaacha dinagdee biyya keenya keessatti parsantii 20 ol taasisaa kan jirudha. Naannoon Oromiyaa naannoo saffisaan guddachaa jiru tarsiimoo hojii jijjiiramaa bu'uura ijaarsaa agarsiisaa kan jiru ta'uun ni beekama. Pirojektoonni ijaarsa naannoo keenya qulqullina fi gatii madaalawaadhaan yeroo jedhame keessatti xumuramanii misooma hawaasa dinagdee ijaarsa waaraaf akka oolan taasisuu keessatti yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa akka dhufaa jiru kan agarsiisudha. Walitti qabaan waldaa kontiraaktaroota Oromiyaa Injiinar Abdul Jaliil Qaasim gama isaaniitiin kaayyoon hundeeffama waldichi mirgaa fi dirqama miseensotaa eegsisuu ta'uu yaadachiisaniiru. Biyyoota guddatanis ta'ee biyyoota guddataa jiran keessatti seektarri konistirakshinii industirii kun gahee ol'aanaa biyyattii guddina diinagdee biyyattii keessatti gahee ol'aanaa kan qabu ta'uun ni beekama. Waldaan kun eega dhaabatee as hojiiwwan gurguddaa ka galmaa fi kaayoo guguddaa qabateeti kan dhaabate. Tokkoffaa mirga miseensotaa fi dirqama miseensotaa eeguudhaaf. Kana keessatti hojiiwwan guguddaa hojjetamee jira waldaa kanaan. Hirmaattonni sagantichaa tokko seektarri konistirakshinii guddina dinagdee biyyattii keessatti gahee olaanaa waan qabuuf qindoominaan hojjanna jedhan. Bu'aan isaa walitti qanii waliin haasa'uun rakkoo jirullee wal harkaa furmaata ta'a. Kontiraaktarallee rakkoon jiru dhiyeenyatti warri kiliyaantii warri hoogganaa karaa mootummaatiin illee jiran baay'ee nu hubatanii walitti himannaa hin mari'anna rakkoo jirullee waan furmaata argannuuf fooramiin har'aa kuni gaariidha. Yeroodhaan haruu guyyaa gabaabaa ji'a keessatti waggaatti gizee 2 gizee 3 illee waliin ta'e baay'ee gaariidha. Foorumii kanaan kontiraaktaroonni sadarkaa adda addaa jiran wal gahanii muuxannoo fi mudannoo hojii ijaarsaa keessatti isaan mudate yookiin immoo hojii ijaarsaa keessatti ture iftoominaan waliin kaasuudhaan qajeelfamoota fi hojimaatota akka abbaa taayitaa konistirakshinii Oromiyaattis jiran akka abbaa taayitaa konistirakshinii biyyaattis jiran nu dhiyaatee jira. Isa kanarrattis kontiraaktarri akka dhaabbata isaatti ani eessan jira maal raawwachaa ture kan jedhu kan ilaaluu fi keessattuu immoo rakkoolee gama ijaarsaatiin jiran fi milkaa'inota ijaarsa keessatti turan bal'inaan waltajjii irratti ifaa turedha.